Ashama akkam oltan sagantaan keenya eegale kan har'aaf qixeessiniin sababa gargaarsi Tigraayitti adda citeef namoonni 1,400 beelaan du'aniiru jedhan aanga'aan naannichaa. Finfinneetti namni nagahee gurgurtaa sobaa qindeessuun birrii biiliyoona 30 olitti gurgurate jedhame to'atamu. Osoo tokkoon gurgurre, osoo tokkoon jijjiirre, nagahee qofa gurgureessuun kanaan sassaabeessuudha. Birriin kun amma wanni dalaggeessaa hunda walitti godhamee birrii biiliyoona 30 ol ta'e kana jechuudha. Korbeessi re'ee birrii 98,000 gurgurame raajii jedhame. Haala najaa'iba godhamanii haalaan guddaa turee qaqqaaree akkanaa tattaala garbii adoonamni gurra qabate maal yeroo akkanaa jaani garbii amata lamaa ta'uudha garbii horii amata lamaa haalaan jigamaniidha. Odeessaalee gaggabaaboo dabaaluun sagantichaa Firaa'ol Balaa dhiyeessa. Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti gargaarsi nyaataa sababa hatame jedhameef deeggarsi erga addaan citee booda yoo xiqqaate namoonni 1,400 beelaan du'uu aangawaan naannichaa beeksisan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaan nyaataa addunyaa WFP fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID ji'a caamsaa keessa ture gargaarsa nyaataa Tigraayiif kennan akka addaan kutan kan beeksisan. Harmeen haadha ijoollee 3 hanqina dhiigaa qabdu Mabreet Haayilaay yeroo xumuraaf deeggarsa nyaataa sadaasa keessa argachuu himte. Yeroo ammaa kadhachuuf dirqamus dubbatti. Galata uummata Shiree haa ta'uutii iddoo hundaa kadhataa jiraachaa jirra. Kunoo jirra hin duune. Sadaasa darbee erga deeggarsa argannee booda hamma yoonaa homaa hin jiru. Jooraa kadhannaadhaan waan argannurraa guyyaatti al tokko nyaachaa jirra. Qorannoo naannoon Tigraay gaggeesse jedhe akka agarsiisutti namoonni 500tti siqan hanna gargaarsaa kana keessatti hirmaachuu bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hoogganaa sodaa balaa kan ta'an obbo Gabreehoot Gabreegzaabeer BBC'tti himaniiru. Wiirtulee buqqaatotaa keessatti kanneen qindeessuudhaan hojjetanis ta'e aangoo mootummaarra warreen jiran hojii hannaa kanarratti hirmaataniiru taanaan mirkaneessinee adabuuf murteessineerra. Kanarraa ka'uun qorannoo taasisaa turres xumuraa jirra. Yeroo ammaa shakkamtootni 490 adda baafamaniiru. Odeessa aanuun poolisiin federaalaa Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti nama nagahee gurgurtaa sobaa qopheessuun birrii biiliyoona 30 olitti gurgurateera jedhee to'achuusaa ibse. Yakki waliin dha'uu guddaa akkasii kun akkamiin raawwate? Waa'illi koo Biraanuu Gammachuu dubbii himaa poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbiseera. Kan raawwatame waraqaa eenyummaa sobaa baasuudhaan maqaa Salamuun Buluu nama jedhanii maqaa shaniin waraqaa eenyummaa sobaa baasaniiti. Waraqaa eenyummaa sobaa saniin immoo deebi'anii hayyamaa daldalaa ittiin baasanii hayyamni daldalaa immoo kaba'ee maashinariidhaati meeshaawwan adda addaa kireessuu fi gurguruudha jedha. Garuu wanni akkanatti gurguramellee kireessamellee jiru namichi kanuma dalagaa ture jechuudha. Gahee kana waliin dhahee nagahee sobaa kana gurguraa ture jechuudha. Daldalaa deemshuudhaafillee adda addaatti gurguraa ture jechuudha. Namni kun nagahee birrii biiliyoona 30tti gurgurate. Kun yeroo hangamii keessattidha? Maaliif fakkaate wanti akkanaa kun gara markaatoo kanatti iddoo akka biyyaatti mallaqni guddaan irratti socho'u. Guyyaa tokkotti meeqatu socho'a akka jedhamu kun ani odeeffannoo akkasii qabu ganzaba guddatu socho'a. Amma maaliif kun nagahee barbaada namni garsee meeshaa adda addaa yoo anaafellaa jettee natti markaatootti namni siin kennu. Amma inni maal godhee meeshaa sitti gurguranii warri jumlaan bitu kun hagamiin bittee kana yoo ati jettee gaafattu amma maal godhee namoota kanarraa bitan nama akkanaa kana kanarraa bitan isarraa bitanii osoo waa tokko hin gurgurre osoo waa tokko hin jijjiirre nagahee qofa gurgureessuun jechuudha. Kanaan sassaabee jechuudha. Birriin kun amma walitti ida'amee wanti dalage keessaa hunda walitti ida'amee birriin biiliyoona 30 ol ta'e kana jechuudha. Yakka kana keessatti namoonni biroon hirmaatan jiru. Qorannoon keessan maal agarsiisa? Warri nagahee akkasii kana bitatan eenyu fa'aadha? Maalitti fakkaata? Warri nagahee akkanaa bitu warra karaa seeraan ala hojjetu jechuudha. Warri maa seeraan hojjetu wanni nagahee bituuf hin jiru. Wanni nagahee bituuf hin jiru nagahee seeraa namaa kennu. Yoo sitti gurgurellee yoo sirraa bitallee nagahee argatteetti. Nagaheen kennitan nagahee irraa fudhatteetti. Amma warra gartee seeraan ala waa gurgurutu isarraa bita jechuudha. Isarraa kana garafayyu kana bita wanna nagahee kana bita jechuudha. Gochi waliin dha'uu akkasii kun kallattiin eenyufaa miidha jettu? Nama seeraan dalagaa jiru irratti rakkoo qaba. Amma poolisiin zuuraa isaa siriisikitti qorataa jiru. Maal akka dhufu hin beekne eenyufaa isarraa kan bitanii dalagaa dhufaa jiru kanaa dhufa. Kaniif uummanni eeruu akka ta'e dhufaafamee irraa hatta eeruun akka biraatitti dhufaa ture. Waan dhufuu danda'u hundee dhufaa gargaaraa waan ta'e. Yakki wal fakkaataan akkasii yeroo baay'ee ni mudata. Poolisiin yakka isa kana ammoo akkamiin irra ga'e? Gabii warra gartee galii mootummaa guutuuf finfinne jararraa eeruun dhufee eegasii Itoophiyaa federaal poolisa keenya wajjin akkasitti poolisiin keenya duuka bu'ee dhokatee ture duuka bu'ee hordofee wanti kana to'annoo jala oolchee jechuudha.
maashinii ittiin dalagaa turee fi nagaa isaa karaa itti dalagaa ture mata. Achirraa walitti hidhamee birriin kun kan argame jechuudha. Birriin kun birrii galii ta'e namichi kan argate jechuudha. Kanarratti kan dabarsuu danda'u maalinni karaa seeraan alaatiin hojjechuu akka hin qabnee fi namni hunduu seeratti danda'ee karaa nagaatiin guddachuun akka danda'amuu fi karaan qaxxaamuru akkanaa balaa akka qabu namni kanarraa hubachuu akka qabu kana nu dabarse. Tole ulfaadha. Yeroo dhiyoon asitti hoolaa fi re'ee qarshii kumaan lakkaa'amuun bituun waanuma baramaa ta'eera. Korbeessi re'ee torban lama dura gurgurame garuu birrii 98,000 baaseera. Daldalaan Yaadataa Mahammad jedhamu Harargee Habroo irraa Finfinnee dhufee re'ee isaa gurgurate hamma jabbii waggaa 2 gahaa jedheera. Waa'ila koo Hirphaa Gammachuutu dubbise. Biteetiin naggaadudha. Burraayyuu burcuqqoodha naggadha. Achitti warri baala sultaanaa kun galtee sirrii haala guddaa barbaadani. Korbeessa xiyyaa jira ture. Gara korbeessa jedhama amata shanan kana keessa dhiyeen akkasii jirtu. Bakka birrii 98,000 kuma 98 bite? Daadhaa birrii baay'ee. Korbeessi biyya bitamu birrii 50 bitame. Korbeessi re'ee kanaan dura naannoo keessanitti meeqa bita ture? Haga birrii 45 bitama. Tole eessaa bittee akkamitti sadarkaa amma kana guddachuu danda'e? Kana birriin bitee ana bira ji'a torba ture waan adda addaa nyaachisee. Waan akkamii fa'aa nyaata? Makkee fi daabbilee affeelee nyaachisee akkasitti. Waan nyaatama maqaan isaa naa kaafte waan nyaachiftu kana maqaan isaa midhaan irraa tolfamu waan akkamii mee natti himi? Daabbilee fi makkee. Daagussaa jechuudha? Daabbilee. Gosa boqqollooti moo qamadiidha moo waan akkamiitiin? Waan akka baaqilaati. Gosuma baaqilaati. Bifti isaas yeroon ilaalu gabbataa wayiiti. Sanyii isaatu adda moo akkamii eessaa argattee sanyii isaa jalqabaa kan? Abishaara kana dura geesseetiin deebise gatii jedhamee gaafa 85 naafanii sibiilli deebisee kan ji'a torba ture ji'a torba ture sanbeeda amma 15 ga'ee jira eegamtee ji'a 15 jiran gurguree akka addunyaaf namatti dhalate. Gabaa kamitti gatii amma kana baase? Burraayyuu burcuqqoo. Burraayyuu geessiteetu jechaadha. Mee naannoo keessanitti kanaan dura waan gatii amma kanaatiin kan gurguran turaniiru sooranii akkanatti gabbisuun kun ni jira ture? Magaalaa beekamtu namni jira. Sangoota warra adda addaa jira. Sangallee sadaa gurguddaa jira. Re'een haala kanaan gatii amma kanaa baasuun baratamaadha. Takkaadha deemuun. Mee qe'eedhaa geessitu re'ee guddaa kana namni maal siin jedhaa qe'eetti yeroo kunuunsitu akkam ture? Kunuunsiitiin kunuunsee guddaa magaalaatti dhaqamuu haala ajaa'iba godhamanii haalaan guddaa ture bakka re'ee akkanaa takkaan agarri. Awoo namni gurra qabate maal yoo re'een akkanaa jaani jabbii amata lamaa ta'uudha. Jabbii horii amata lamaa haalaan jibanidha. Re'ee kana yeroo agamii keessatti bu'aa irraa argattes nutti himee yeroo ammamiif tursiiftee akkamitti akka soortee waa nutti hime gatii isaa bu'aa irraa argatte. Kana akka nyaachifeetti baay'inni kuntaanni tokko qarshii 5,000 guyyaa dubbachuudhaan kasaaraan irra ga'anii sirriin qabu. Kasaaraan irra ga'een jiru jette? Haalaan qorbee garaalee nyaachifee guyyaa torbatti daabbilee 5 nyaachifee sanniin birrii bitameefi birrii irra deebise. Re'oota agamii soortaa horii soortuu biraa qabda? Re'ee aadaa 50 ni nyaachisa. Baay'ina isaanii horii 50-40 naan jette? Gizee mara. Dhaggeeffattoota keenya amma odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima. Pireezidaantiin Yuunaayitid Arab Emirates Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan daawwannaaf Finfinnee jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed pireezidaanti Mohammed bin Zayedin yeroo simatanitti walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii guddachaa dhufe mul'ata waloo kabajuu fi guddina waloof ta'uu irratti kan hundaa'edha jechuun misooma waaraaf walta'iinsa keenya cimsinee itti fufnaa jedhaniiru. Dureewwan lamaan marii waloo erga taasisaniin booda waliigalteewwan dhimmoota industirii, qonnaa, investimentii fi faayinaansii dabalatee dhimmoota 17 biyyoonni lamaan waliif mallatteessan irratti miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Itoophiyaa keessatti warri qawwee kaasanii wal waraanaa jiran hunduu meeshaa waraanaa isaanii lafa kaahanii nagaa fi araaraaf dursa akka kennaniif paatriyaarkiin bataskaana ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas waamicha dhiyeessan. Warri golee afraniin qawwee kaastanii hundi keessan meeshaa lubbuu galaafatu lafa kaa'aatii nagaa fi araaraaf dursa kennuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu biyya keessanii tokkittiif bitamaa jedhan Abuna Maatiyaas.
Manni maree ministeerota labsii yeroo muddamaa labsuu hordofuun miseensota mana maree federaalaa fi magaalaa Finfinnee to'ataman akka hin agarre dhorkamuu isaanii abukaatoon himan. Abukaatoon Salamoon Gazaany akka jedhanitti miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an obbo Kiristiyaan Taaddalaa fi miseensa mana maree magaalaa Finfinnee Dr. Kaasaa Tashaagar guyyaa itti poolisiin to'atamanii kaasee argachuuf yaalii taasisanillee hanga ammaatti hin taane jedhaniiru. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessaa aanutti darba qorannoon BBC Pan Afrikaa geggeesseen dubartoonni miindaa ji'aa isaanii keessaa parsantii 3 hanga 13 kan ta'u moodeesii bitachuu irratti akka baasan mirkaneesseera. Rakkoo kana kan guddaa miidhamte immoo Gaanaadha. Itti aanee kan jirtu Itoophiyaadha. Rogeessotni Afrikaa hedduu rakkoo hiyyummaa sababa laguun dhufu kana jijjiiruuf hojjechaa jiru. Ammayyuu taana dabaleesnitti hima. Mana barumsaa baadiyyaa Zimbaabuwee jiru keessatti barattoonni dubaraa tokkoon isaanii moodeesii kaartoona muraasa argatanii gammachuun sirbaa jiru. Hedduun isaanii garuu waggaa keessatti moodeesii amma kennameef qofa argatu. Nokuzolaa Nidwaandiwee rogeettii mirga dubartootaadha. Kutaa barnootaa shamarraniin guutanii fi kanneen isaan barbaachisuuf moodeesii hirti. Fayyaan laguu guddina diinagdee irratti dhiibbaa qaba. Keessumaa haqa diinagdee hawaasaaf. Yoo dubartoota jajjabeessuu fi hiyyummaa laguun dhufu balleessuu barbaanna ta'e sagalee hunda keenyaa walitti qabuu qabna. Lolli waliigalaa walqixxummaa koorniyaadha. Mirgi dubartootaa akka mirga namoomaatti akka ilaalamu gochuudha. Bara 2019tti Nokuzolaan mootummaan Afrikaa kibbaa ashuuraa 15 moodeesii irratti akka gochuu irratti milkoofteetti. Rogeessonni arda Afrikaa keessa jiran hiyyummaa sababa laguu dhufuu fi loogii sababa laguu wal qabatee ammayyuu jiru loluuf sochii eegalaniiru. Ibrahim Faalee Naayijeeriyaa keessa jiraata. Waa'ee qulqullina laguu irratti hubannoo dhiiroti qaban dabaluuf kutatee ka'eera. Utuu akka malee hin ta'in waa gochuun narra jira jedhee yaada. Kanaaf sochii akkanaan Afrikaa guutuu keessatti hiyyummaa laguun dhufu loluu fi balleessuu dandeenya jedheen amana. Akka tilmaama baankii addunyaatti Afrikaa keessatti shamarranii fi dubartoonni miiliyoona 500 ta'an mi'a laguu bitachuuf humna isaan qabani. Qorannoon BBC Pan Afrikaan taasise dubartoonni galii gadaanaa qaban miindaa ji'a isaanii keessaa 3 haga 13 ta'u moodeesii bitachuu irratti qofa akka baasaa jiran bira gaheera. Sababa kanaan yeroo hedduu shamarran waraqaa gaazexaa faltii saawaa fayyadamaa fi darbeeyyuu mi'a barbaadan argachuuf saalqunnamtii raawwatuuf dirqamaniiru. Wanta kanaan guddaa kan miidhamtee jirtu Gaanaadha. Sababiin isaas biyyattii keessatti dubartoonni miindaa ji'a isaanii $7 ta'e keessa $1 mi'a qulqullina laguu ittiin of eeggatan ittiin bituuf waan baasaa jiraniifidha. Mana barumsaa sana keessatti barattoonni dubaraa kun ofitti amantaa isaanii dabaluuf an bareedduudha, an nama gaariidha jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisu. Nokuzolaan garuu Afrikaa keessatti dhimma mirga shamarranii fi dubartootaa irratti waan hedduu akka hafu himti. Hiyyummaa laguu balleessuuf loluu irraa maaltu nu dhorkaa jira? Walqixxummaa koorniyaa fiduu irraa maaltu nu dhorkaa jira? Waggootii 300 ol fudhachuu hin qabu. Kanaaf utuu waliin hojjannee dhageettii argachuu qabu ni finna. Hiyyummaa laguu guutummaa guutuutti addunyaa irraa balleessuuf xiyyeeffannoo barbaachisu ni uumna. Yeroo ammaatti wixineen mirgoota fayyaa laguu kan mi'i qulqullina laguu akka mirga namoomaatti akka ilaalamu taasisu Afrikaa kibbaa keessatti akka raggaasifamuuf hojjechaa jirti. Odeessa ispoortiif Zalaalamii fi Biraanuun sin eegaa jiru. Tole Zalaalam oduu ispoortii irraan dhimmoota sadiitu kaasnee tokkoffaan atileetiksii shaampiyoonii addunyaa 19ffaa Hangaarii Budaapestitti qophaa'ee fi waancaa addunyaa kubbaa miilaa kan dubartoota akkasumas pirimeer liigiin 7ffaa har'a galgala jalqabemaa wixata galgalaatti itti fufa. Kanneen sadan keessaa isa kamirraa jalqabnaa? Atileetiksii irraa jalqabnu guyyaa boruu akkuma kaastee Budaapest Hangaariitti kan jalqabu. Itoophiyaan atileetota 35 gara sanatti ergitee jirti. Fiigicha meetira 800, 1500, 5000 fi 10,000tiin kan dorgoman jechuudha. As keessaatii atileetota
jajjaboo kaasuu ni dandeenya gama dubartootaan kan akka Alate Sanbat Gidee fi Gudaaf Tsaggaayee fa'a dorgomtoota jajjaboo ta'uu danda'u Itoophiyaaf meedaaliyaa argamsiisuu jedhamanii warra eegamanidha. Gama dhiirotaan Lammichaa Girmaa fiigicha gufachiisaatiin yeroo lama walitti aansee jechuudha bara 2019-22 sadarkaa lammaffaatiin kan xumure Tookiyoottis qabxii gaarii kan galmeessise kun seenaa Itoophiyaa keessatti waggoota dheeraa booda kan jalqabaa kan ta'e Lammichaa Girmaas fiigicha gufachiisaa meetira 3,000tiin kan dorgomu ta'a. Gama dhiirotaa fiigicha meetira 5,000 fi 10,000tiin immoo Salamoon Baaraggaa fi Barrihuun Aragaa morkattoota jaboo ta'uu jedhamaniiti kan eegaman atileetota Keeniyaa wajjin akkuma beekamu irra caalaansaa fiigicha meetira 5,000 fi 10,000tiin dorgommiin taasisamu. Gama dubartootaatiin bara kanas warqee argachuu dandeesse kan jedhamte eegamtu atileetii Keeniyaa Feez Kebiyogoonidha. Isheen torban tokko keessatti barana riikardii 3 cabsite atileetii jabduu yeroo hundumaa jedhamtee leellifamaa turte jechuudha. Ishee wajjiniitiin atileetonni Itoophiyaas morkii jabaa kan taasisan ta'a jechuudha. Itoophiyaan bara darbe dorgommiin kun Ameerikaa Oreegonittidha kan inni gaggeeffame sadarkaa lammaffaatiin xumurte Keeniyaan sadarkaa arfaffaatti. Kanaaf bara kanas akka Afrikaatti qabxii gaarii argamsiisuu danda'u jedhamee abdatameera. Kan lammaffaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan dubartootaa booriiftaan taphatamaa boorri sadarkaadha. Dilbatammoo waancaadha Ispeenii fi Ingilaandii gidduutti. Isa kanarraa wanti jettu jira. Kan sadarkaa akkuma beekamu Ingilaandiin kan mo'amte Awustiraaliyaa waancaa kana kan qopheessite booruu Suudiin wajjin kan morkattu jechuudha. Tapha bareedaa ilaalla jedheeti kan hin abdadhu gara waancaatti kallattumaan haa darbinuuti. Leenjistuun garee dubartootaa kan Ingilaand Saariinaa Wiigmaan dubartii jabduudha dubbii keenya irratti bara 2019 Neezerlaand